isiillee guddisee ofillee guddisuu barbaade. Ani geeffadha la. Isin tana keessa mucaan isiin immoo tana keessa miira jaalalaa keessa jirti yaa bareeyyan kiyya isin hin galle laa. onneen dhoodee amma namni dhageeffadha nama jaalatutti jirtu kan biyyaa biyya dalagatu eessa dhageenye namni biyyattuu nama jala deemee heeruma. Isin jaalala inni jaalala sumaa jira wayyoo. Battala maal jette? Kulle. Nama jaalatutti jirtu kan biyyaa erganii dalagatu jedhanii ni garteeti. Mana keessa hojjetan. Yaa wallahi dhugaa bara. Laa mucoo waan taate ma isinitti himuu obboleeyyan qaalii. Allah yaa kulle mee nurraatti yaaddu mataan nu gara gajjite itti qaxara bulle dhumne wallahi. Guyyaan itti dalagan halkan qaxara. Wanni miidiyaa kanarra dhufne sanuuti naman isaan achi qutti dhaggeeffatu sitti nima. Kaanyiidha. Dabruun qabdu kaanyiidha. Dili. Mucoo sanatti taate sabboonaa kiyya mucoo laalu osamumaa takka hin beekne bayyanoota hin qabne waan silaalan maallaqaan laffee godhu takka harkatti sii galte namni irra cichee godhu takka akka malee taate. Waan namni lafa gurguree horii gurguree godhu takka filaash takka. Hin beekne bakka hin galleef jireenya addunyaa kun hin galleef isii alaa kulle nama galiniif tokko alaa kulle algisee kana jeemmaa yeroo dandeessi hin galleef tarii ijoollummaa itti jira waxxaatummaa itti jira tarii wallaalummaa itti jira gaaf tokko dhuftee. Kulle amma ijoollummaa qabdi rabbii maa rabbi sodaattanii maa rabbiin. Yaa kulle dubbiin teeti. Edoo guyyi laayivii jennu takka viidiyoo cinaa ta'e irraa waraabdi. Yaa boo namitti inni gabbattuudha lama tana guuttee ta'e obboleessu. Barqaamni amma sabboonaa barqaamni kun beeki wanti nama hin godhu. Ani amma ijoollee fakkeenyaaf qaamaan na guddise malee. Boo sabboonaa isaa ati faatu waan manjaa isaa ati qalladha. Boo namichi kun irraa matee namichi kiyyoo hay boo asii qalladha durba. Wai ajaiba. Awak dura taate kulle naa ta'e daa mee miira kan janga na dura taate. Ayye. Miira naa ko kiyaa mo. Kulle tiu. Jarana. Koi. Jarana iciti te samba. Lah tapi balen. Bulu te rafa ko jarra kulle. Te khaysa ko jira. Ila sabuna khaysa nada wala niti. Ko tu jana. Wah. Sabo kono saya kono berada yang jadi rakyat serobe abi yoji. Agenda apa ini agenda apa tu? Koi. Berada yang jadi rakyat nama abi yoji surah kayak di surah di yoji kayak profile kalau ada foto gue. Arafa bersih. Ini partai bro. Partai bro. Dia mana berarti tak terbetul. Jadi bol bagaimana kata Sabona ya ada. Dua bagaimana ini aduh sudah gimana? Mana berarti jualnya jualnya tadi juta jualnya ternyata derang kayaknya tak tahun jualnya. Akhirnya jadi Sabona dabbal dua kapan jualnya tu jiwa muka amma najja sama lagi TV aja. Iya. Ni akan ada kau gurih aja gitu nih. Agenda dia Ayo kulle tu. Agenda rabbina agenda ol keessa dhaqna michoona keessatti waan namni laffee godhu dachii gurguree bitatu dachii gurguree horii gurguree silaa godhu san rabbiin laafisee fi galtee ammallee isiin bakka sadaquma sana guuranii tuma takka eeganii tuma gartee ijoolleen teenyatu sadaqaa guurtee tuma haa dukkaana tokko naa balanii hin ijaa qabdi sii galtee. Oromoo yoom qabdu laal meedhiisi. Mee nama Oromoo qabsaa tokko arsiisatu meeqa gargaarsa fadha rabbis daadha. Rabbi sakkee. Dukkaana sana dalagata beekti afaan hin beektu. Waay. Afaan hin beektu. Rakkanne yaa. Ifiin dhaabbachuu qabu baruu qaba ilmi namaa. Amma faranjiin ijoollee amma tokko saddeet geenyaan wallaahi lafirraa gabbaafti gaafan biyya faranjii dhaqeen qaldiin seenaa wallaahi. Amma saddeet gajoo guuttee lafirraa gabbaasan takka akiraa nu gargaarta. Takka akira firraa kafalu qabda takka gabbaateef danda'uu qabdi jedhaniin maaliif akkas ni beektaa ijoolleen isin dhaabbachuu bada. Gaafaan biyya faranjii dhaqeen arge. Aboo nuti hin kijimin gaa nuti ijoollee miti yoom biyya faranjii dhaqetti. Isin maa murtan dheete? Dhayitee jirtu. Ayyee dhayitee jirta. Itti mafi dhayitee jirta. Dhayitee jirta. Itti mafi. Gowwaa ta'e gisee.
Waanta jirra jiraatu. Kanaafuu ifiin dhaabbachuu baruu qabdi micoon tosii galtee kadhaa gisa hunda gaarii miti kadhaan. Kadhaan gaarii miti. Wallahi. Yoo biyya baruu baatte gabbaatee lafoo baatte yoo maalallee dhufe qabachuun dandeessu. Alaal kuullee teenya amma akkam taate beektaa amma dubbiin tara taate. Dheengaddaa harargeen mana arsiitii baafteeti arsii arabsiisaa turte. Amma immoo mana argeetii baatee mana arsii seentee amma argee jammaruuf deemtii na fakkaate bismillee ta'ee akka gasteen golchuu diddeettiin bareeyanii kan nama argee meeyaatu kabaja lafaan si wal qabatee ada lagatu. Gaafa isin gabbaatee. Caalaa nuuree ta'a baaboo haree waan kana qabu itti bitee deemu yaannu. Waan namni sirra naaqanii hunda lafa fidheeti waan takka isaanii wallah waan darbu dhabee wallahi isuma rabbiin kun argu jalaatiin. Yaa warri ilmi bitanii rakkoo qabu. Nageeffadhu suudii dawwala jeera. Harka si kana idaras kushukule gini kan galatoom. Ati dawwalee obboleetu gila. Galatoom sin jette teo. Hunde teedee isu mutila. Galatoom na gitte wallahi babat darbee darbee jalaatiin. Galatoom na gitte. Seera bakka kasi dhiisee barcaalaa seenu barannaa laan seenu baranna. Hin garree garuu ajanda. Jechuun Harkee. haasaa akkana jetti yeroo sanillee sabboon agisee nagulee kana jechuu girti beektaa fatitti mee sheer godhaa fatiin eessi gadi dhiiroo fatitti sheer godhaa jechuu girti fatiin harkuun dadhabee bar jetti miyyoo wallaahi. Arsiin gisee nama keessa waggasan nama keessi bar alhamdulillah nama godhachiifte sanaaf namni arsiin tuutte bara gaari. Maal kee duuba. Hunde atilee manaa bakka nuti raatee ni uraas. Jalaa fuuti yaa horii us dhugaa kiyyan baanaa caalaa keenya wallahi. Leendara kaa'ee. Qilleensa kaa'ee duuba mucaan baareen jiraatii taphay. Mee kana godhe harka bara harka kana gootee kini kana godhe. Harka kee kana godhe. Eessan nama kaa'ee. Eessan nama kaan. Harka qabdi akkuma miira keessa galtee dhiisaa yaa duraa taate. Duraa baate. Duraa taate. Duraa taate ayyee. Wanti nama duraa taate. Arsiin namni irraa raanfata biyya kiyya. Laffeedha. Arsiin raanfata wallahi. Amma dhageeffatu waan. Jabaadha Kingi Gamal. Kingi Gamal moo jimmaadha. Nuti naaf Kingi Gamal nama akka daafee dambar yaa yoo dhufte shaayii buna jidduu nu kasi shaayii buna jidduu na malee waan takka ni rooma walitti qabnaa. Kingi Gamal jimmaadha bar dalagaa jimmaati. Wallahi akkasii. Dhageeffatu kun amma fuula Jaalaan Mee bubbee mee carraa fuudhee yaaboo gisee mee buutee deebite mee carraa annaa nasin jee. rakkanneerra shabakaan nu dalagaa hin jiru rakkanneerra warri rakkate ammoo rakkan beektaa warra chiikota qabu rakkataa jira gara itti dubbannu dhabnee gara gallu dhabnee rakkataa jira warri chiikota qabu rakkataa anamma dhiqqishuma harargee tuquu hin danda'u yoo arsii tuqa cadhisee taa'uu hin danda'u enee tiiktook maqaaxaleenu gubuu jedhan tiiktookii maas obboleessoo kasii biyya taa'ee namni harargee arrabsinaan chiikiin tiyana bilootteen. Cadhisee arsii odoo tuqan dhiibnaan ijoolleen arsii fooloon irraa kaafate. Yeetu boon. Rakkoo jajjabduu harkaan qaba yaa saba nu beekaa kunoo. Wallahi rakkoo isaa amma eda argite eda amma kadirii abdii waa wal gootu eda dhageeffadheera. Sirri nama dabbaroon akkasii waan akkasii irraa fagaadha. Nu ijoolleen didikkoon ijoollee jaalallee harargee keessaa qabnu. Gabbaanee harargee arrabsuu hin dandeenyu gabbaanee akkas godhi jechuu hin dandeenyu. Namni gurguddaan jaartii of jalaa qaboo gabbee waan xiqqoo dubbatu qaamni saalfataadha. Deebi'eellee ajandaan as gubbaa kun asuma gubbaa fasinii galee. Amma as gubbaatti amma chiikiin tiyyo arsii arrabsaa bulteetum dhuftee ganama hosiin naa dawwalte lubbuu medhaan dagadhe maal rakkadhe siin tiiktook irra iyyite malee wanni bubbee galchee hin jiru waan ta'eef. Silazii yaa nagar mee warri akka dhugaatii fudhattanii deemta waan akkasiin keessa odoo yaatanii natti tola. Ani walumaa galatti caalaa nure narraa nafina geemii qaba namni 1,000 kunillee of oolollee na gootanii ani bulii sadi geemii qaba narraa nafina hangandummaallee sa'aatii 4 seenee ture hangandummaa sa'a 4 gandummaa seenee gaafa arsiifar argee waltumtu san sa'aatii 4 booda keessaa bahe sa'a 4 qofaaf seeneen isinii galee ndazaa sibu warri gugurdaan odoof laaltanii bareedana fakkaatan ijoolleen gugurdoon arraba akka meedaa abdii culullee fi kadiruun bandhaa soddaan kenna afaan tisaan fadhe amma kadirii arraba gagama anin saalfadhe amma kadirii naafin ijoollee qeeteennaa hiriyaa ta'u guddan garuu immoo soddaan Kadirii fi waan inni kadirii fi abdii culullee dhimma biraa walirraa qaban geesse
No, di Dhimma biraa magaalaa waliin. irraa qabaatan gasti irratti miti kaa gasti irratti yoo jarri waan akkasii hojjetan nu foormulaa akkamii fudhanna didiqqaa lafa ol Jarri tun taaddaaqii saahiba waan ture akkamii waan irra dubbata. wal dhaban isaantu beeka isaanillee. Achumarra Kanneenis fidhatu gilan. qaban malee arraba fokkata akkasii sanirraa fagaadhaa caalaan anaaf caalaan kun saahiba amma anaaf caalaan aga feenee ol arrabsine chiggireellum garuu namni nu ofaaf ol laalu sun yoo ol arrabs wanna akkasii sun sirrii miti jechuu barbaade tanuma dubbachuuf shabakaan kan barbaadu. Saadawa miti. Kobbiriin godha faamilii Qaalitti kana dubbisee jaalaadha. sabboona qaalitti kana sirriitti haasa'e haasa'u qaalitti sigaraa kan haasa'u jechuudha. Badhaatu moo badhaatu. Badhaatu haasa'e. Jara keenya nuti finnee jirra arafaa teenya wajjin isin galgala eeda meesinjera micciyoo dheeyitanii rabshaa kaawwa turtanii kottu gastii diyyarra kottu namnu garagaraan gastii diyyarra kottu jechuu turtanii nuti immoo achuma dheeyinee isin alaagan bigoonee finnee jirra. Kana booda wanni isinirraa eeggamu yoo jiraatte yoo dandeessan gaafa isiin heerumtullee aruuza fa'a sagalee ta'uu fi yoo danda'ame immoo wantoota biraa sirriitti tokko hin goone. Maqaan humboleetiin gaa'e adda dhugaati. Ijoolleen guutuu rabshaan kaayanii ani jaalisa sabboonaan faan natti nan bifne. Ragaa qabatamaa qabadhaa kottaa. Ragaa qabatamaa ta'e. Maaliif damicha okkatti itti sentanii gastii xiyyaarra kottu mana kiyyarra kottu jettanii. Ragaa qabatamaa qabda. Eenyu na dabalee. Maaliif? Ragaa qabatamaa qabda. Aboo feemasummaan keenya tokko namni itti meesinjera natti walanii gizee na ol bahee. Himi. Uummata Oromootiin Eenyu qoy eenyu faadha. sabboona taati. Nini manguutiin nama isin naan jette. Ayyee. Jaalibsaa. Lama. Namni guddaan jaalibsaa fi sabboonaadha jette namni meesinjera na dawwal. Caalaan ammoo waasaapii na dawwaleeti. Lama ayyee lama. Koi maal ejjetti dawwaltan isin meetan hima maal ejjetti dawwaltan. Kottu gosti keenya onneetanii. Isaa beeka. Isaa beeka. Caalaa lamaan ammaas caalaan tokko sihi takkaan ammoo caalaa kaan. Abu. Odee wajjin hirriba dheeraa maa kun. Nama afur isaan afran kanaatu gosti xiyyaarra kottu jedhanii rabshaan godhee dabbaala ammaas guddaan tokko dabbaale guddaan. Inni si yaadachiisu tere karaa biraatiin immoo godhatte. Amma isin wanni goolii biraa keessa galchitanii maali micoon amma eedaa ol baate dhiifama gaafatte hawaasa balleessite bikki isin geessineef hin taane dhiifama gaafatte hawaasa. Micoon tun eegee dhiifama baafatte booda wanni goolii keessa darbitanii maali hallayyaa keessa wanni naquu barbaaddaniif harka jalaa fudhattanii teenyaa miti yootanii jibbitanii. Caalaa kan baantaan jeebar caalaa kamtu itti dawwale. Isin lafaan ijee caalaa. Aboo kijibaan ofu isin hundaatti dawwale ilillii ol guurtanii jalatti ol dheeyitanii wanni ilillii ol guurtanii maali ayyee maaliif ilillii mana isin jalatti ol fixan galatoo maal isin jette isin nagalchaa jirtan galatoo maal isin jechuu turte micoon amma Deemi sildaara kan kee maqana qoru jirta ustee sildaara deeqee battu. Politikaadha laalaa. Politika amansiisaa akkana politika amansiisaadha. Yaa. Faarsee bulaa jan faarsi jira. Sildaara kan kee saldare walitti fuu sildaara saldarta. Akkas jira. Oo suuraa adii gurmaa'ina godhatee kana.